Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 17 fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Adde Caaltuu Zawudee magaalaa Buraayyuu kan jiraatan yoo ta'u akka Adde Caaltuun jedhanitti mucaan Bookii jedhamu kun maatii isaa bira kutaa biyyaa jiraata ture. Utuu ispoortii hojjetu akka tasaa kufee miilli isaa cabee jilbi isaa buqqee battaluma inni kufee cabe ogeessa aadaatti waamuudhaan ilaalchisaa turan. Ani garuu gara waldaa yoo deeme malee hin fayyu jechaan ture. Xumura irratti erga gara ogeessa jaa ilaalchisanii booda furmaata dhabnaan gara kootti ergan. Maqaan koo Caaltuu Zawudeen jedhama. Ani irree asuman jiraadha. Inni immoo maatii bira biyya jira. Inni dhukkubsatee otoo ispoortii hojjetu miilli jala garagaree jilbi isaa buqqee lafeenis cabe maal jedhan ogeessi. Yeroo sanaaf ogeessa naannoo nama jaa waamanii jalqabu meenni cabe jedhanii akkanatti maniin waldaa yoo dhaqe fayyaan jedheen. Maatiin koo immoo amanataa miti waan ta'eef ogeessatti waamaa turanii biyaansi hoggaan inni gara waldaa kanaa fidutti ogeessa nama jaa oltu miila isaa kana tuqee jechuudha. Anis gara waldaa kanaan fide yeroon fidu baajaajiidhaanii ulee qabateeti kan inni adeemu. Raajii Abdiin dursanii isaan waamanii kadhataniif yeroo sana fayyinni ta'ee fi diriirfachuu fi kottoonfachuu isa dura hin dandeenye diriirfachuu eegalee gastaawusii galchee erga gastaawusii seensisee boodas suuta fooyya'aa dhufe. Ergasii fayyinni isaa guutuu ta'ee gara mana yaalaas yemmuu geessinu miilli isaa fayyeeraa garuu miilli isaa cabee hidhamuu qabaa akkasumallee hojjaan isaa dabaluu waan hin dandeenyeef cabee hidhamuu qabaa jedhan. Ji'a booda doonaan fidini marmara gaafa geessan lutti isaa foon wal qabatee deebi'ee fayyeera bootuma jirutti jilbifachuu hin danda'u diriirfachuu hin danda'u. Kanaaf miilli isaa fayyee waan ta'eef amma ganaa dagenaa cabuu qabaa jedhanii cabeeti hidhama jedhanii manni yaalaa jechuudha. Cabsinee hidhanii. Cabsinee hidhaa jedhanii. Miilli isaan cabuu opereeshinii sin ta'u bakka qaamni isaan jedhee nan didee naaf fidee dursanii raajin ofiidhaan waamanii ergasii kaanii akkana baanee. Maal ta'e? Maal ta'e? Baadhu ka'e. Utuunni banuu ija jaamotaa. Utuunni cabsuu aangoo diinotaa. Ijaan arginee moduu nageenye. Kanaaf cal jechuun immoo hin dandeenye. Garuu waaqayyo fayyina guutuu kennee fi gara waldaa kiristaanaa ogummaa Kiristoos dhufuun akkas jechuudhaan dubbatu. Dhuga baatiin isaanii kan biraa immoo durumayyuu kalee isaanii ni dhukkuba ture. Halkan rafeen buluu gara waldaa kanaa dhufee naaf kadhatanii fayyina guutuu argadhee amma fayyaan koo guutuudha jechuun dhuga baatii isaanii akkas jechuudhaan dubbatu. Inni salphina nama oolchuu waaqayyo bara baraan ulfinaa fudhatu. Amma immoo asittis kadhachiisee fi deemanii laalchisan isaan amanuu dadhaban. Achi gaafa laalchisanis qomatiin isaas hin dabalu. Mucaan kun guddachuu hin danda'u. Akkuma kanaan hafaa jedhani. Waaqayyo hin fayya jedheera. Hin fayyeedheera hin fayya bakka nana mana hin guddate jedheetuma namanee hin fayyee qulqullaa'eera galanii waaqayyoof haa ta'u sabni waaqayyoo. Maal nama guddaa taate dhufte? Eewu maqaan kee? Bookii. Bookii? Abee. Mee akkamitti cabde? Duraanii jedheetuma waanuma ta'e hojjedha sodaadhu Ispoortii hojjette? itti barree achumaana jedhee utaalan qilleensa irratti jala garagaree achumatti cabe. Okay, qilleensa keessa baay'ee ol utaalteeti? Jedheetuma ofee. Achumatti cabee na baatanii na galche ogeessa tokko bira na geechanii achumaan achi na dhidhiibee na galche. Saniin booda ogeechumatti na qaqayyaranii gorbas na oofanii fardaan. Kanarra waldaa dhufee hakiimiin sinuma nageechoo maa dadhabnaa waldaa na fide. Kanaan booda asitti dhufee kadhachiifannaan inuma fayyee. Galateeffadhaa fi maaloo waaqayyoon. Mee miilli kee irra akkam ta'ee jira ree? Fayyee. Mee kaas ol firraa kaas mee miilichi kaas. Mee fiigii nutti agarsiis miillee gaafa sitti hin deemuu dadhabden ispoortii hojjechaa. Choo! Jedhime galateeffadhaa fi sinima waaqayyoon. Isa biraa immoo dhuga baatiin inni kan koodha. Gaafa durumayyuu kaleen kun dhukkuba darbee kan gaafa sanbata guddaan iddoo ta'e nama gaafachuu deemne abbuma manaa wajjini achii galeetti nan erga gaafa sanbata guddaa sanaati halkan rafeen bulu bakka ayyaatti nan bulaa na gubaa akka abiddaatti na guba cinaacha hoo jalaayi gaafa musiitan dhufee asitti kadhachiifadhee bakka isan halkan otoo rafne bulu dadhabee yeroo sana biyaansi qoricha manni yaalaa naan eeyyamu ture garaattiin baadhan ture ericha
manni yaala qoricha naan iyyamanii silaa manni yaala qoricha naan laatu bakka aduun qabaadheeti nazim medhee deeme faarmaasiidhaa qoricha bitadhee jechuudhaan. Indi maal godhuu feeteeti daa'ima kana miidhuu barbaaddeeti naan jedhee inni naan lolee qorichicha silliqimsine nan dhiisee waldaa dhufee karichifadhee gaafa aamusiisan galgala asitti naa kadhatanii bakka nagaa kottan bulee erga sanaa na dhukkubee hin beeku. Kanas Waaqayyoon naa galateeffadha. Mee fiigii nutti agarsiis miilla gaafa sitti deemuu dandeenye. Ispoortii hojjechaa. Ciao. Jedhime. Galateeffadhaaf isin immoo Waaqayyo. Utuunni banuu ija jaamota, utuunni cabsu aangoo diinota. Ijaan argine moduu nageenye, kanaaf cal jechuun immoo hin dandeenye.